بارد إبجانيف تربات موت خي ورقب جمع في جالة ما قريش ردر مكة دلات بارد إبجاف قرآني قاف عمرين صدر قمر لك عبد قد خي سجلك أبي خطاب كل شمن تور مسلمة هيران التمام جلكاب غير جمار ربي جبريل جد أمتلفون وقود الدم سديولي فيجي قرآن التمامين بودا دوم نمو مرقا خطاب كل خنا لين برد إبجاف صدوم لما تمرمون اللين قافسهم لبوداب ناموني الدون ارقام ربي جدون خير قام واقعيو قد جدنين اللين كانوم خان الدون موالمين جتشو يام علمين جتشون جتشفاور ربايو تاو عفان كين كورمو يجير رمو امانا تاوسات دبتا واني امانا مجدني في اللين دو بيجي خطابي قدتشو خان قراني خنيت مامين دو عادو تندرين ادو خيسان باسين اكو من نجرو قد واقعيو تيف اسم لربين دبينا كنجرف اوفيساتي في مرقام ربي تاوساو عن برسيسي فاكتا دبتا محمد امانتا مسلمة جل قبسيسو فدونتاني امانتا مسلمة من ترقمتوت قردو تاك إبراهيم موسى إسا فرقمتوت ربي عروم سوفاك رف برسيسو تمن توار مسلمة قردو رقبا ربي ننجل رب مالي محمد مرقم ربي تال الرسول يخان رسول الله خناف سنة يخان جرين يسخفا كينيو مغارك أبردفون جرين بربرار غچود أفوان جدا خطاب ور مسلمو دا قدش قرآن كيسا تنيلين دو بسيطور أمور وقود الدم صديق خطابي قدش رقم ربي محمد كنم خان سبب تلفتشون ومتي مسلمة جارة الدوف غانام سوبي بري لفر رجال قبونان غلغلون غلاني توان nyaatanii dhugan qofa don taane qorichi fudhachuu tamboxuu xuufnadhee midhaafachuullee dabalatee waan heddurroof kusachuun jisoom ramadaana fixatanii guyyaa guddichaaf kabajama Iidul Faxiir kabajachuuf nyaataaf dhugaatii uffataa fi bakka du'aa'ifa midhaafachuu jira guyyaan ayyaanni Iidul Faxiir kun rool mul'achuu baatii irratti hundaa'uun kan murtaa'e yommuu ta'u uummati muslima addunyaa guutuu jiraat teknooloojii ammayyaawaa kabiyyooti muslima gurdoon itti fayyadamuun obboleeyyan isaanii guutuu addunyaa jiraataniif karaa raadiyoo fi televiziyoonii fayyadamuun erga dabarsuun soome furamuu lallabama alkaan dhuma kaseexanii guddicha addunyaa jaanjessi dhabul kayyooyifachuuf dhiichisaa bulaan haalum kanaan duuba deessi mul'achuu dhabu saatiin ayyaanni Iidul Faxiir haqar sanbat jechuun caamsa 14 qabam dilbat caamsa 15 kaqaxxaamuru yommuu ta'u uummati islaamaa alkan jalbultii kan akka dansa gammachuun afaxxaruun akkum lafti bariitee nama uffat waan qabetti keeyyachuun sirriittuf qulqulleessanii faayamuun iddoo salaata dhaqanii rabbi galateeffat guyyaa kan duuba uummati muslima guutuu addunyaa jiraat waan qabu waliin nyaatee dhuguun karaarradlee yoo wal birbaan yookaan simu keessallee wal dubbatan hello babaaroo yookaan danaanaa cucaalee Iid Mubaarak waliin jedhan akkan jechuun immoo iddiin kun iddee bakka saniif ta'uutii jechuun hammaleellee guyyaa guddaa jaalatamaaf kabajama kanaan sanga yookaan Iid Mubaarak jechuun namooti siyaasaa gugurdoon hedduun televiziyoonii raadiyooniif miidiyaa hawaasaa akka fayyadamuun biikeessaaf biyya laalle erga dabarfachuu jiran ofaafuduu baatiin ramadaana kitaaba amantaa guddichu quraan qulqulluu keessa baatii addaatiif eebbifama ta'uusitti maam baatii eebbifamtu kan keessa duuba uummati muslima sooma salaataaf fedhii bu'uur dhala namarraaf qusachuun rabbi dhiyaachuun ka dabarsan taatillee sababa dhibee COVID-19 tanaan akka durii walitti dhiyaatanii nyaachuun waliin sagaduuf dhiichisuun hirdhachuu danda'a guyyaa qulqullicha kanaaf garuu kabaja akkum jirutta baga ayyaanii Iidul Faxiir marsum tokkoof 141 nagaan geessa yookaan Iid Mubaarak jeen